irreecha nu jiraan tuqina. Kan isinitti tole koottadha. Kan isinitti tole hafa. Namoonni dhugaasaa beekan namoota hedduutu jira. Namoonni suni guyyaan isaa yogguu ga'e baasuu danda'u. Yoo ilaalu boqqolloon akkanadha. Irreechi keenya irree keenya hundi keessan iyyuu aadaa keessan bareessitanii uffattanii akka baatan. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya sanaa WHRS video biraati walitti deebiin jira. Video kanatti akka bohaartan akka irraa baratan abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni channel kanaaf haaraa ta'an yoo jiraatan subscribe gochuun nagatiin mallattoo notification tuqaa si'achuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa haga dhumaatti nafaana tura. Waandursee baga ayyaana masqalaatiin isin ga'ee keessa dabartan siin jechuu barbaada. Yaasuudhaan immoo irreechaan isin ga'ee jechuu barbaada. Akkuma beekamu irreechi torbeetti galee jira. Irreecha geessan siin jechuu barbaada. Irreecha kana irratti gaa qophii adda addaati gaa kan qophaa'ee jiru. Sagantaa kanatti akka argamtan isin affeeruun barbaada. Sagantaa sana keessaa tokko galma barkumeettidha kan irreechi kun geggeeffamu arsoota hedduudha kan irratti argamu. Baarii 25 yookiin Oktoobarii 6dha kan inni galma barkumeetti geggeeffamu jechuudha. Saniif hundi keessan akka raafnee qophii ajaa'ibaatu jira. Qophii baay'ee namatti tolu koonsartii ajaa'ibaati gaa arsoota qaqqaalii kanneen akka Umar Yusuf, Geetaachoo Lemaaram, Joorji Abbuu, Natsaannat Sultaan, Gadaa Hamdaa, Guutuu Abarraa, Andu'aalem Gosaa, Iskender Taamir arsoota bebbeekamoo kanatti irratti isin dhiichisa isin bashannansiisa. Arsoota kana nagaa kanatti irratti isin bashannansiisan jechuudha. Kana wal qabatee egaa TikTok yookiin sooshaal miidiyaa irraa wantoota adda addaatu deemaa jira. Sunis irreechi amantiidha, aadaadha, aadaadha, shirkiidha, cubbuudha, xonqolaadha, maal warreen jedhan baay'eetu jiru. Warri kun keessumattuu warroota jibbiinsa Oromoo irraa qabatee jedhee yaada. Keessumattuu irreecha jechuun aadaadha. Namni kamiyyuu amantii isaa qabatee kan irreecha kabajachuu danda'u jechuudha. Irreechi kan abbootii keenya waggaa meeqaan dura kabajamaa ture kan as ga'edha jechuudha. Har'a waggaa lama sadii asitidha kan namni amantii wajjin walitti dhiyee akkasidha. Irreechi sanadha, dhadhaa dibuu, dhiiga buusuu maal jedhu kana kan sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru. Kun immoo ilaalcha gadhee yookiin dhaloota booddanaatiif yookiin dhaloota dudduubaan dhufaniif yookiin namoota gara amantii kana jiranitti rakkoo guddaa uumaatu jira jechuudha. Sanii fi irreecha kan aadaadha, eenyummaadha, sabboonummaadha, oromummaadha waan ta'eef lafti Oromoon tokko ta'ee walitti qabamee iddoo wal argaa Oromooti jechuudha. Sanii fi osoo amantiitti hidhuu baattanii hundi keessan akka oromummaa keessanitti akka amantii qabdanitti dhuftanii osoo irreecha kana hirmaattanii gaariidha isiniin jechuu barbaada. Sanii fi baga irreechaan isin ga'e jechuu barbaada. Wal argaan irreecha hora Finfinnee fi hora Harsadee ta'uu isiniin jechuu barbaada. Sanii fi guyyaa gaafa irreecha akka hin hafne Oromoo martinuu bareeddanii qophooftanii akka irreecha kana hirmaattan dhaamsan isinii dabarsaa. Koonsartii kanas akka seentanii bashannantanii ergaa koonsiniidhaan barbaada. Irreecha wal qabatee Jamboo Jootee wanta jedhesti waliin dhaggeeffannaa irreecha nu jalaa hin tuqina jechaa jira. Irreecha ibsuuf yaalina. Irreechi numtuu ifa. Dhaadheessuuf illee yaalina. Irreechi beekamaadha. Abbaas ittiin barbaadina. Abbaa qaba irreechi. Kan isinitti tole koottaa. Kan isinitti hin tolle adabadhaatu manuma keechan ta'a. Malee hamaas tolaas hin dubbatina. Waa'ee irreechaa irreechi Oromoon godinaaleen martinuu irratti wal ga'anii afaan tokkoon kan ittiin dubbatan walii galanii too aadaa isaanii kan ittiin ibsatanidha. Kanaafuu irreecha nu jiraan tuqina. Kan isinitti tole koottadha. Kan isinitti tole hafa. Dhugaa ergaa baay'ee namatti toludha. Namooti baay'ee ammuma kaanii abbootii amantii ta'anii yookiin ammuma kaanii kiristaana ta'anii ammoo kaanii musliima ta'anii ammoo kaanii ortodoksii ta'anii irreecha akkasii irreecha kana isa waggaa 2-3-4 dura sabni biraa irreecha kana walitti qabama Oromoo jibbiinsa yookiin uummata Oromoo aadaa Oromoo akka mul'ane jibbiinsa isaan toshaadha kanadha maal mukatti dibuu dhiiga buusuu maal godhuu sana godhuu iddoo galaana qanii kana godhuu jedhutu tonkolaaf tosha fidanii irreechatti hidhaniitu irreecha amantiidha jedhanii fidanii uummata Oromoo keessa kaanii namni kamiyyuu amma amantii konnaa dhorkachuu barbaadaadha jechuudha Oromoon tokko keenya. Saniif osoo waan kana naaf qusanne osoo waan kana itti yaadne osoo waan kana seeraan hubanne gaariidha jedhee yaada. Maaliif inni kiristaanas wangeela kee qabattee wayyaa aadaa keeffattee marga kee fudhattee iddoo galaana yookiin lafa irreechaa dhattee yaa waan galanni siifaa ta'u. Ettee waaqa kee galateeffattee garuu hundeessa yoo barbaadde immoo yoo sitti dhufe immoo yoo namoonni nama cimaa taate immoo Yesuus gooftaa ta'e yookiin namoota amansiisuu yaalii gochuu dandeessaa jechuudha. Amma namooti bakki karaarra ba'anii gooftaa fudhaa Yesuus karaarra jireenya jiranii wangeela kee lallabuu dandeessa jechuudha namatti. Irreecha kee irreeffattee booda karaa seera qabeessa nageenyaanii wangeela kee qabattee Yesuus karaarra jireenyatti lallabuu dandeessa. Inni musliimaas meebii atteechitti qara'uu dandeessaa, quraana dubbisuu dandeessaa, waan amantii kee wal qabatu iddoo irreecha boodachuma teessee yookiin achitti uummatatti mul'ifachuu dandeessaa jechuudha. Maaliif dhorkaa hin qabu. Irreechi amantii miti aadaa dhattee amantii kee moo qabattee jirta jechuudha.
yoo sa'aatiin sagadaatti ga'e lechumatti sagada kee sagaduu dandeessaa jechuudha yeroo sa'aatiin ga'u saniif kun orkaa hin qabu namni kamiyyuu oromummaa keef jedhii dhaqe malee amantii kee qabadhuuti oromummaa keetiif jedhii dhaqe kan dhaamsan sinis aamu barbaada saniif irreechi eenyummaa keenya aadaa keenya afaan keenya oromummaa keenya saniif irreecha hin kabajnaa jechuudha namoonni sinitti hin tolle immoo hafa irreecha gara waan biraatti harkisuu dhiisa dhaloota duubaan dhufan hin burjaajessinaan siin jechuu barbaada galatooma irreechi keenya irree keenya hundi keessaniyyuu aadaa keessan bareessitanii uffattanii akka baatanii mul'attan akkuma goobee fi shinooyyeedhaan finfinnee bareessitan irreechaanis finfinnee sirriitti bareessitanii sirriitti jechaadha sirriitti bareessitanii maal akka taatan akka mul'istan maal akka taatan akka mul'istan dhugaa shimee guddaa ulfaadhu hundumtuu keenyiranii yoo turaaf galaalchaa malee gararraan maddii koofitte gajallaan sarbaa koofitte maalta feemnatti dhaammatti yoo cumaaf garaachaa malee yaroosa yoo hooyyaa qophiin kun hin gadda ture amboottidha mijirrii Hacaaluudha kan jedhamu utuu qophii yookiin ayyaana kabajamutu jira sanarratti mana Hacaaluu Hundeessaa yookiin mana maatii Hacaaluu Hundeessaa fa'ittidha kan jaarsi kun uummata sirbee sirbisiisaa jiru jechuudha baay'ee manatti tole Qaammeen yookaan shinooyyee wal faana deemu obboleettiin kun hangafti ni jirti. Wadaajii jiraame. Ishiin guddoodha waan taateef akka waan kiyya lagatti na ergiti. Ishii faana gurbaa deemee dhiirri xiqqoon qabdu itti na ergiti. Gurbaa ubboo kana eegi asin gabbu'ee dhufaatte wanti boqqolluma keessa gadi qajeelte badde. Uumanii eegan dhuftu. Gadan qajeele fixeensa karaa ishii rukutaa buute hordofee. Yoo laalu boqqolloon akkanadha. Achi ga'ee faana dhabe. jedhu edaan shaashii bitee fi gamarraan dhufe karameellaa kanatti dhee argeeni yoon ol jedhee namtichi guddaadha nadha'u dhee tanan ol ka'e biraaneen jedhe fiigaadhuma dhufeeti kurkummaanni gaafa na korokkome agaa irraa nagadhu maal gochi ilaalatte tese erge وانا وفينا في ديمبي وانا ورجع جيسي بقى بس يصير أكم سين يقطع سين تبود ما تكمل سين أكن ما سين ميلا شافا دور جدا لا لا ارجع انتو مسجد سيني اما فنان كانني لا ده نيجي نيساني كابي شيخ Ragashuudha warroota akkasii kana keessumattuu mana sagadaa keessi yookiin mana amantaa seenanii waa hatu jechuun baay'ee waan wajjimudha dhugaa. Isee akkas likkiitti gashanii iddootti gashanii deebisuudha lammaffaa akka inni ittiin deebinetti cabsuudha lukasa. Eda galgalamuu abjuu wayin arge. Abjuu wayin arge abjuu koonii siifi caalii tolol. Caalii tanaafaa caalii suma laga gamaa jechuudha. Caalii tanaafaa beekta caalii masaa laga gama. Caalii jiroo loltuu simaaf caalii too lolaartanii caalii lama sirkutee dubaa kaatee lama rukutee caalii. Na dhaabbatee ilaala gaa calliseemu.
Maalti mucaan kun maaliif caali jiru lolee mannaa badhe ilaal. Otuma jaalotuma otuma si waltu maartanii gidduutti olaaf reetii taatanii. Olaaf reetii taatanii maaliif beellada manaa tolu olaaf roo nama maalitti kunoodheen walitti naqe olaaf reetii immoo deebisee jechuudha. Olaaf reetii gaafa deebisee walitti naqu olaani reetiin olaa humna caaltee adda seerra jechuudha. Adda seerra keettira dhoofti beektaa. Koyi haati tana gadi naa dhugaa koyi. Naa keettira dhoofteetu reetiin hin deemte. Naa reetiin hin deemte bakka. Walichoon. Walicha kamte hin deemi moo? Walichi maa jira olaan kunoo tiire maan olaan irra kunoo. Kana ola. Ati olaadha. 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 Anis olaadha. Olaadha. Waan keenya olaadha. Olaadha nuyi. Ayola. Dhumarratti yeroo mara kan hin jedhudha. Dhugaanacee ammas hin baane garuu dhugaacee barbaanne inni hundi keenya iyyuu hin teenye haala dandeenyuun karaa dandeenyuun hojjechaa jirra. Hojii adda addaa hojjennus dhugaasaa barbaaduuf waaqatu dhugaasaa baasaa waaqaa gaditti immoo namoonni dhugaasaa beekan namoota hedduutu jira. Namoonni suni guyyaa isaa yogguu ga'e baasuu danda'u garuu yeroo mara kan hin jedhu hundi keessan guddaa hanga xiqqaatti dhugaan hacee akka nu bahu amantii qabdaniin waaqa nu kadhaan jedha. Warroonni sagantaa kana qopheessitan dhumarratti hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Dhugaan ilma waaqaa ta'edha Oromoon galatooma. Akkuma beekamu kiyyaa yookiin haati warra Hacaaluu Hundeessaa haati wabii gara Ameerikaa deemteeti gaa kan isheen jirtu jechuudha. Faawundeesii Hacaaluu Hundeessaa jabeessuudhaan kan wal qabate jechuudha. Saniif sagantaa qophaa irratti gaa kan isheen yeroo baay'ee dhugaa haceen kadhadhaan ufa ba'u jetteeti gaa kan isheen qophii kamirrattiyyuu dhugaan hacee gayoonaa hin baane dhugaan hacee akka ba'uu fi namni kamiyyuu karaa dandeessaniin nu kadhadhaa amantii qabdeen nu kadhadhaa karaa dandeessan nu gargaara jechaaru. Waaqayyo dhugaa sanuuf habaasu jechuu barbaannaa kunootu dhugaan isaan bahin ituu gumaan isaas hin bahin kun waggaa meeqa taree jira jechuudha. Saniif waaqumti dhugaa isaa ba'a. Ijoolleen dhiiraa dhimmi gabbaraa maaliif isin aarsuu didee anuma duwwaatu ijaa birrii lafaa qabdu qopheeffatanii qabdu sooressaa isinii. Akkamittiin gabbara gaffalla bara seenaa bara durii durba salphaatti argattu kadhattee hiriyaatti maddee ollaatti himdee kadhattee kadhaa meeqaan ishiseetti sana booddee maatiin immoo sitti boonanii birrii kaffaltu ammana kaffaltu gabbara malee inni fuutu bara seenaa. Durbi badaa kadhaan qabu Facebook irra yookiin waan ta'eerra haay waliin jetta natti tole bakka ishiseetti maayettaa walii galta bakka isayyuu yookiin X magarsaa turte yookiin immoo X dararaa yookiin immoo X dararaa X magarsaa taate X magarsaa X tolosaa taate ani X sadan kanaatiif ni gabbara kaffalee fuudhaa jechuudha hin ta'u. Hin ta'u. Wanti wal bulbulaa wal keessa jira. An X magarsaa yookiin X gammadaatti. Gabbara kaffalee fuudhuu qabu. Ijoolleen ni sagalee ta'a please wanta kan annatti dhagahame moo birrii qabdu moo isinitti tolee kaffaluu sana moo horii jira shabbatu hojjettanii hirrimaanni maaltu ta'e maalodha adaraa waaqayyo yookiin komentii godhaa yookiin viidiyoo hojjetta daraar adimmoo waa'ee aspaaltii maal aspaaltii bal'ate dhiphate daddabe dhiis dhimma gabbaraa irratti hojjedhu haadhoo ko fuudha malee hafuuf jenna dulloomne irra maal ta'e ummati dhuguma dhimmi gabbaraa baay'ee yaaddessaadha keessumattuu dhiironni keenya gabbara sodaa yookiin uwwisa sodaadha kan yookiin baasii gaa'elaa baasan sodaadha kan baay'een isaanii kan fuudha malee ta'aa jiranii nullee namoota duraa eegaa jirra yookiin order taanee jirra yookiin daramee qabannee jirra mee mormti nu fuudhaa fuudhaati paappii faasiniis dura fuudhaati nuti isin dudduuba jirra karaa nutti agarsiisaa nuusaakaa kaayee nu fuuldura dhaabattanii wacuurraa gootanii nutti agarsiisanii nuufis gaariidha nutis hin daffarraa. Daffariin immoo nyaatamtu daffariin daffarsiisiidha dhimmichi. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo isin qaade kana akkaataa akkatti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba namoonni chaanii kana faana ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagatinaa mallattoo notifiikeeshinii tuqaan jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin ga'uutti deebinutti nagaan